السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلتوتا في هردفتوت إفتوتو أكم جرجرتو وبايبي بقى جراتا بقى ربين دبرفتي قياكنا نسنجاتي أما اللي أفتي أمريتي سني كيسا شفاي ربين بريكا سني باكاو جروتي نيبادا دواتي نشهادا ربين نفاقود وبلين من تبر لي هاشم عشما ركفوني أكم جرتو بقى جراتا هندي كيسانو أمس جراتا أمري ديراتا bakka jirtanitti rabbiin isinaa bira haa jiraatu cufa keessan hojjechuudha rabbii hojjechiisin jaaladha iddoo takka isin kabajaa ani caalaa rabbiin isinaa jaalatu akka biraa immoo arra malqabattee dhuftee iftuun jechuun keessan hin oolu arra viidiyoo akkaan garaa nama nyaattu tana qabadhee xiqqoo waan natti dhagahame irraa dubbachuu barbaadeti jechuudha. Video kan akkuma argitan ijoolleen tuni lamaan haaromsa godhatanii sargii akkuma nama kamootu jechuudha. Sargii godhataa turanii gisee isaan sargii godhatanitti balaan ibiddaa isaan qaqqabee balaa ibiddaa sanarraa ka'ee achi dura akkuma nama kamootu sargiin qaa'aa guutu nama 1,000 oli jedhanii sargiin qaa'aa guututu gammachuu keessa ture taa'ee nyaata dhuguun daannisuun akkasumatti bashannanaa turanii hanga rabbi jedhurraan gammadan gammachuulleen haddii qabdi hanga rabbimaa haguma rabbiin namaa katabeessan hanqasuma san uma fedhee yoo haa ta'u waa hunda yoo rabbiin nu murteesse badiin hundala innullee jechuudha. Hanqa rabbiin badii san dalagaa nuun jedhe malee akkuma inni dalagaa jedhe san dalagna malee sanii ol dalaguu hin dandeenyu jechuudha. Akkuma nama kamootu dhiirtis dubartiin illee walumatti duudanii taphachaa turanii warroonni zafaanyillee ni jiranii turanii warri muuziqaa baasu jechuudha. Achuma odomaa isaan taphatanuu odomaa isaan gammadanuu achi boodarraanii balaan ibiddaa erga mushurraa fi mushurrittiin gadi buutee iddoo takaahiitu daannasan yookaan itti taphatan erga dhaqanii ahiyyuu isaan daqiiqaa odoo hagamuu hin turin jechuudha. Gisee mushurraan gabbootu biyya kamuu hin durattu jechuudha. Biyya kam birattu iyyuu biyya kamittuuyyuu ibiddaa waan kan akka boboo kana fidanii gisee lammata gisee awwala isaan bobeessan gisee lammata gisee awwala hin bobahee gisee lammata hin dhame gisee sadaffaa immoo ibiddi karaa ka'ee dhaqinaa sanirraa ka'ee dhaqinaa maabiraatiin eessarraa ka'ee akka dhaqame hin beekamu ibiddi eessarraa balaan akka ka'e hin beekamu isaan qaarraa jedhanii kunni maabiraatirraa jedhanii achi boodarraanii ibiddi ka'eetiin jedhee gammachuun nama kamuutu gaddatti jijjiiramte jechuudha. Namni wallaaluu dhiisee fiiguu adda mujatti mushurraati daa'immanillee qaasan keessa jira viidiyoo keessatti akka mul'atutti jechuudha. Daa'imman homaan beektu masaaqii wallahi gadda iddoo takkatti namatti dhagahamu gammachuun isaanii daqiiqaa takka keessatti akkatti gaddatti jalaa jijjiiramte jechuudha. Gadda akkana rabbiin namatti hin galchini obboleessaa maatii keenyatti ollaa ahli keenyatti hiriyaa keenyatti nama tokkoyyuu hin argine wanti akkanaa wallahi baay'ee tokko nama ulfaata ka mucattiin tuni sababa saniitirraa kan ka'e maatii ofii keessaa faamilii isii keessaa nama 10tu karaa akiraa deemee jiranii biyya nutti salphattu warroota musliima illee achi keessa jiru rabbi jaanataan haa gammachiisu hin dhabamu waan ta'eef iyyuu warroota amantaa birallee rabbiin biyya nutti salphattu jenna wanni godhan hin jirtuuf akkaataa akkitti bayan malee akkitti galan hin beekanii isaan gammachuuf takkaayee sargii deemnaaf mana yaa'anii reeffan gallaaf mana yaa'anii maatiin isillee gaddaan takkaahii haatillee isii achitti dhiisee isii kophatti dhiisee addatti dhiisee biraa deeman hin deemne akkuma haasii tamuyyuu gisee
jirba gurgurtu gammaddee waa hedduu gootee ililchitee haatitu inni ta'u yoo gammaddutti gammadaa fi turte daqiiqaa muraasa keessatti kaa isilleen maatii ofii ofirraa dhabde subhanallah kasan irraa ka'e sagaleen isii waa takka hin dalaguu hin dubbattu hin dandeettu jedhan maatii keessaa kaa hundi isaaniitu akkuma san ka sababaa rabbitti godhee ka odoomaan gubatin aarri bichaan ukkaamsee karaa deemanii boqotan hedduun ni jiru wanni godhan hin jirtu gammachuu dura gammadaa turan rabbiin akkanatti gaddatti jalaa deebisee jechuudha subhanallah akkuma gammachuullee hin jirtu gaddillee jirti baniin aadam kun nuhi itti amannee nutu itti amanee hin fudhanne malee akkuma gammachuullee hin jirtu gaddillee jirti mucattiin tuni akkaan garaana nyaatte seenaa abadala abadii ilaa gaafa haga addunyaa tanarra jirtu isheen haga nafseen isii jirtu waan isii mudate kana dagatti wallaahi garaa isii keessaa hin bahu guyyaa gammachuu fi haadha tantii dhabdee guyyaa gammachuu kan keetii obboleessa kan kee dhabdee guyyaa gammachuu kan keetii haadha kan kee obboleessa kan kee obboleettii tante laa ilaaha illallah mana tokko keessa ta'a obboleessa intala obboleessa nama sagal abbaa kana dhabdee maaltu namatti dhagama wallaahi subhanallah jireenyummaan nama jibbisiisa sabri rabbiin haa kennuufi kana booda namatti deebitu waan namatti deebitu namatti hin fakkaatu namummattuu yoo waan deebitu namatti hin fakkaatu jechuudha in ulfaata iddoo tokko ulfaataa gaddi akkanaa gammachuuf si wajjin maatiin kan keessi biraa yaanii yoo ati qullaa manatti galtu nama meeqa daqiiqaa sekondii 15 keessatti ibiddi kuni kaka'ee akka awwaluma ka'een subhanallah fawaahan hundi shittoodha waan ta'een ababaan humaa'umni kun hundinuu waan garagaraa waan orgaa waan itti dibanii achirrattiidha waan ta'eef wantoota garagaraa qaba sababa saniin ibiddi qaa'atti qabate daqiiqama takka illee odoon turin qaa'aa hagas ga'u takkaahii iddoo sargee fi iddoo mannaafishaa kaagas ga'u saniin mana sargii kaagas ga'u sanii mana guddaadha sekondii 15 keessatti ibiddi akkasitti waliin gahe jechuudha subhanallah rabbuman nama baasa rabbuman wajjin immoo nama dabarsa musiibaa akkana rabbiini odoo kitaaba isaanii achi keessatti godhuu baate akkuma godhu godhee silaa jalaa baasaa ture sekondii 15 keessatti qaa'aa kana keessaa yoo namni fiigee asii balbala bira gahu qaa'aan balbala tokkocha bichaa qaba jedhanii subhanallah balballi sunuyyuu haarisni hin jiru alaan cufaadha bakkeen sargii tokko in shakkama waan ta'eefiyyuu isaanuyyuu shakkaa jiranii namoonni tokko ammaa waan garagaraa haasa'u gizima awwala wanti kun akkaataan ibidduun itti boqo'u tolfame jechaa jiru shakkanii yaani haasofni ilma namaa kun garagaraa walii hin galuu beekamee wanni akkana jedhame tokkollee hin jiru takkaa himuu saahibu muumanaatuyyuu rakkinna qaba jedhanii achi kaanan illee maabiraatiin irratti dhaamsataa jiran komii gamaa gamanaa dhiyeessaa jiranii warri manaa immoo takkaahii warri iddoo bashannanaa akka sargii immoo warruma intalaatu yaani warruma sargeetu rakkoo qabaa ibidda bobeessanii ibidda isaan bobeessanitu yoo gaara keessa ol taree qaa'aa gube jedhanii qaa'allee muka natti fakkaate akka oduu dhagaheetti jechuudha qaa'aa gana ga'u ka sargii kana muunni sekondii 15 keessatti boba'ee subhanallah addunyaa kana guutuu galaafatu waan xiqqaa miti mana xiqqaa mitiire sekondii 15 keessatti boba'ee kana hunda galaafatee waliin gahu subhanallah kitaabuma rabbiiti rabbiin gaafa waa galaafatu wadda gaafa waa balleessu oduu sekondii 15 miti sekondiin 5 iyyuu guddoodha jechuudha akkasii warra taree warra muslimaa rabbiin jannataan haa gammachiisu mucattii tanaallee rabbiin sabrii haa kennu hana haalii isii immoo biyya itti salphisu
gadda onnee isii keessaa hin baane baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Osoo bakka ishee kan of kenne maaltu nutti dhagahame meenu subhaanallah. Guyyaa gammachuu keenyaa nama kana booda nama kana hunda aanaa kan kana hunda dhabne jireenyummaa nuu jireenya nutti hin fakkaatu dhagaa. Mucattiin afaan hin dubbattiin dandeettu. Mucaan yaada aaraa waan hedduu ibsataa jira. Kana booda asitti hin jiraannu, as keessa hin jiraannu jechaa jira. Rabbi haa laaffisuu fi karaa ofiitirra rabbi isaa haa kaa'u, karaa ofii jaalate irratti isaan haa eegu. Wanni godhan hin jirtu. Akka waan tanaan dura wanti akkanaa kun iddootti deebitee kana booda biyya tana keessa jiraachuu hin dandeenyu, akkatti jiraachuu hin dandeenyu, gammachuu teenya nu agarsiifannu gisee hundaayyu akkana jechaa jira. Yoo nu akkaataa rabbiin itti namaa katabe malee akka biraatitti namni gammachuu fi gaggeeffatu. Mokortiin hundinuuta rabbiiti, rabbuma nama mokoraa. Subhaanallah, guyyaa isaanii kanallee guyyaa jaraa guyyaa akkanaa rabbuma garaa haadhaa keessatti katabee fi maal godhan sira akkasii baay'ee na dhagahame. Iddoo akkana gaddisiisa.